لفا والكا أنغرتي تكين الراح النبرة نقدر وبيني ولا فخان أنغرتي جودي إرجعني لكو كبات مالف كوفي كيس رابطين هاسو إدو سنت سجنتان كجيفة ما تروح مالف سجنتان أو مش أنا مرة تجيفة ما إدو سجنتان أني أو مش كي يديسه باكي تجرين كي يفو يوديسه كم برا دك مالفين هاسا إنه ما هو مال كاسا هاسو ميسا كيست يونيفرسيتي ران يبيفمه دبلوما جد أصدق إمو أتشنا كيساني درك إذا أنا كهاسو نقول مالك كيا ميتي كيا بكبرت غرماي هجتا توري دوادا من هجنة سوبانين دكى وان كان رجابه بك إبس تكنو كان جيسيتني تكو هاسو إندن ديتا سيرويه تاني أكني أفا وان كابو فاسو دف أكاسو غوتن أما مو دينغد دغاف نورغانو لكن دوبينا كسيمتي أنا كده كن هاسو سيساني وانا فيدا من جرو كي يدوادا بوبتا هاسا توري برماني دي حالا خنا لكو هورتيسا جرانجاني جولي إسان أتش قبتي ميديا سان قبتي وبشماليس فان غافا كده كان صوبانين سنجتشادا بو جولين تنو هجتو تموتماتي ورا يونيفرسيتي راي بفميلي ميتي ورا موتما را هجتو تموتماتي هجي إنساني تلي وانا كناتي مالي وانا سان دبتن ساني ميتي خجيبا جي نما شهر غوري أري أني وغن سانا براتين سجيسيفنتي ريفخان كي قبا أبابو خيني شانيتو جيسيجني سي أول لجأنيني يكوتا غرغدا حمانا هنجامني الرترا واتاتو رنجيجودا شيانوار كيني خانا بانا نمني وان سلالة قدو ماداتي بيه وانا جايبا كان خيسا جير وما جايبات وانا دونا منايسا وانا دونا مقدسا لأنه خن شفت قرتي جهلي ولا لما برنوتا دنيان قبو خاخران قبو رحمتان قبو أمتا فرحمتان قبو إلا غراسا بوتو ملي غرابا سيلال ترى تك بيرت تلوغا ترى تك مال تلوغا ترى تك تنياتا بانكي ولما خايا غرابا سي إفجالا قديلان سلا غران كون إنجير لنم تكو كسي ولي نرارس ومتككني نخنا چنگي نخايا as keessatti hojiiwwan bal'aa hojjenneeti kan jiru. Inni tajaajila keessa. Rakkoo kenna tajaajilaa keessatti as keessatti kan laallu abbaa dhimmaatii wajjin wal qabatee deddeebisuun akka jiru tokko lammaffaa irratti immoo rakkoo hannaa fi kirsaabdummaa wajjin wal qabatu. Haadha guyyaa sadii deeggarsa kan ni jedhan ruuza kiiloo 5 deegaa kiiloo 25 ruuza kiiloo 25 kan deeggarsa fuudhan deeman maskaram guyyaa afurii deebi'an ruuza kintaala lama nuufan ni jedhan deeggarsa waan dandeen kannanii qarshii 5,000 kannee waan humnatiyyaa hin kannine kiiloo 25 ruuza garree jedhan kiiloo 25 mi kiiloo 50 kannee ruuza 25 deegaa 25 hin agarree kootu bayii mucaadhaaf namatti kannattee nu garsiifatta. Eenyu kan jedhanii jedhan? Baay'ee kan itti. Deeggarsa hunda jalleen. Booda dhufanii halkan zaaja isa gameedhaati gallakkisanii dhufanii luuqaa torba mucaan kiyya karratti qaadhaa istoora banee luuqaa torba baaseef jechuudha. Baajaa fidatanii irra kaayyatanii deematanii. Akkanatti kan sassaabamu deeggarsi. Sadarkaa kanatti mana nama dhuunfaa dhaqanii fidii kanan finne jedhanii fuudhuun hin jira maaliif kun ta'e? Sirriidha rakkinichi eerumsi argate waan sirriitti qabatamaasi. Dogoggorri hooggansaa kana ga'u magaalaa tokko bulchu kantiibaadha kan kana godhaa jiru. Ulee guurateeti kan namatti seene. Caasifama isaati wajjin wanti uumame jira. Maal xumurtan? Seeraan laalleeti itti deemna kajuu isaan gara seeraatti kan deemame. Himata itti baname. Himanni eenyu irratti baname? Akka dhuunfaatti kantiibaa irratti baname. Kanaafuu maal gootan? Kantiibaa irratti baname nuti amma akka mootummaatti wanni goone tokkoffaa tarkaanfii bulchiinsaa fudhanne. Eenyu irratti? Tarkaanfii bulchiinsaa caasaa keenya kana cidha irratti fudhanne. Caasaan keessan eenyu kachi dhaqe? Nama lama. Eenyu feenyu? Tokko kantiibaadha. Kaan ammoo itti aanaa wanna paartiidha. Kana cidha. Gocha kana bummaadhaan jalqaba dhaqee namni hojjete irratti tarkaanfii gitarraa kaasuudhaatti fudhanne. Eenyu irratti fudhatan? Eenyu jedhama? Itti gaafatamtuu paartiiti. Itti gaafatamtuu paartii irratti fudhanne maftuwaadha. Maftuwaa. Isaas fudhanne isaan wajjin ol qabatee. Isin irratti maaliif fudhatan? Addatti wanni isiin inumaa isii caalayyuu kan sodaachisaa ture. Kan ulee itti fudhatee dhaqe. Kan namoota kana doorsise. Bakka taa'anitti kan godhe kantiiba. Addatti isiin maal balleessite isirratti fudhatanii isa dhiiftan. Yakka kana kan raawwatan halkanii mana namaa sa'aatii 3 naannoo sanitti dhaqanii kan doorsisan. Maaliif hin finneedhanii halkan deebi'anii immoo fe'atanii kan deeman qabeenya isaanii namoota kana. Kantiibaa fi itti gaafatamaa paartiiti. Itti gaafatamaa paartii irratti tarkaanfii fudhatan. Bakkaa kaaftan. Eessa geessitan? Araddaa irratti gad buufnee dimooshiiniidhaan ergine. Irratti gad buufnee dimooshiiniidhaan ergine jeesi. Araddaa irratti gad buufnee dimooshiiniidhaan ergine. Yakkamtoota qabeenya namaa halkan gurraacha dhufanii qawweedhaan saaman nama doorsanii nama tumanii akka fedhanitti nama zarafan warra isaaniif zarafu jechuudha. Amma jarri isaaniif ergame mucaa kanaaf ergaman jechuudha. Inni kun bulchaa aanaati. Warri kun ammoo bulchoota warri halkan akkas deemee nama zarafe sun bulchitoota gartee gandaati yookaan magaalaa saniiti jechuudha. Inni aanaadha.
Sigalee warra san jechuun warri silaa hidhamuu qabu seeraaf dhiyaachuu qabu jalqaba isaanirraa eegaluu osoo hin ta'in inni maal godhe warra isaaniifatu kana isaafatu jiranii mire dubbiin akkanaa beekaa dubbii walitti rarraati jarri sun mucaa kanaaf ergama mucaan kun ammoo nama gartee irra jiruuf ergama irra jiru sun ammoo kaaniif ergama kun kaaniif ergama manifestoon paartii isaanii akkana dubbiin siyaana waar gartee OBN irratti argee dubbatee leentanuma jechuun akkanaan dubbadde kanaa miti dubbiin isaaniiti garuu wanni OBN dhiyeessuun bo'aa hattuun ummata keenya dararte waan jiruudha tanuma. Miidiyaa irratti as ba'ee nuti waan takkan tuynu hawaasa keenya gartee carshi takka irraan tuynu jaan waa takka irraan tuynu maaliin tuynu kamana duubaan akkanatti wanni gootanoo silaa kaameeraa isin gaxxamanii qabisin. Tanaafuu duuba haalli hedduu nama naayisa. Duniyaan fitina wayita jenne duniyaa laalaate yoo fete. Duniyaan fitinaa isiin fidu jirtu laal fitinatu duniyaa. Social media kana gubbaa osoo maalleen hin jirre sigalee TikTokni kun osoo maallaqanii daamne namni asirraa uumaan goof deemee dalagataa taakka. Maalleen fitinaa qabaachuu ka aangoo qabu imtihaan fatanaa. Ka aangoo harkaa qabuus maallaquu namarraa guuru. Ka xiqqishoo afaan qabuus gartee asirra feemasa ta'eetuma gartee dhukkee nama kaasa. Ka xiqqoo rabbiin afaan walii qaqqajeelcheef afaan haasawaa kana. Ka xiqqoo rabbiin afaan haasawaa walii qaqqajeelcheef TikTok kana gubbaa uwwa kaasa. Ka rabbii aangootti kannees ganda keessaa waa guuru. Ka rabbii humna kanneefis gartee humna isaatiin gartee okootti jee nama kana gartee onni godha. Hattuunis maalis laaladu. Tanaaf yeroo hedduu diin baradhaa zulmii dhiisaa. Wal miidhuu dhiisaa. Ka aangoorra jiru si miidha. Ka maallaa qabu si miidha. Ka humna qabu si miidha. Egaa buleessu laalmeeti. Tanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa faqrii qeensarraa ilaa matatti gartee qoomii teenya tana dhawattee kana deemti jechuudha. Maali jennaan zulmii nuti oofnu. Zulmii nuti walirratti oofnu tun rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkana obsine beeku. Sheekh Anwaar Yusuf dhimma Valentine fi Balaaqalaa ijoolleen jettee olii gadi hin deddeemtu kana ilaalchisuudhaan kaleessa gorsa bareedaadha kanneen achi keessaan haasaa kana fudhadde. Waa'ee obboleessa keenya Taqaa'uu kantiibaa gurbaa ammaan kana uummata zallamee hidhame jaan kana ilaalchisuudhaan waan qopheeffanne qabna. Hamma xumuraa akkan waliin turtii taasiftan kabajaan isin gaafanna. Hanni tun eeysaa eegalte jalqaba eessarraa gakkannamte waan jiruuf fi waan takka takka keessa deemne wal hubachiifnu ta'a jechuudha. Hoggansa aanaa gooroo guutuu kan jedhame caayaa sagantaa caayaa OBN dhiyeesse irratti dhiyaachuudhaan ajandaa miidiyaa hawaasummaadhaa ta'e hoggansa kana kan Anwaar sagantaa caayaa OBN irratti dhiyaachuudhaan gaafilee baay'ee gaafate ragaa qabatamaa itti fidee akka inni mootummaa naannoo Oromiyaa kana sobee Xiinaa Badaase Shimallis Abdiisaa ragaa sobaa dhiyeessee fi jecha qabeenyuma namaa faa keessa nama dhaabee hojjetu mootummaa faa fidee akka waan gartee namni kun gurmaa'ee daldalatti jiruu fakkeessee akkasuma ammoo nama gartee isaan dura dhadhaabbachuu barbaadu hoggansa aanaa biraatiin sejjeesiseetiin poolisii Taqaa'uu warra hidhate milishaa aanaa biraatiin sejjeesiseetiin abaaboo kaayee shaneetu jeese jee booyese awwaalaa mucaa je'eeni dararee mucaan achirraa deessee diradaa seeni dararaa mucaa san irraan hoggansu kun faangaan jechuu kantiibaan magaalattiitii fi poolisiin naannoo saniitii fi warri naannoo san bulchan guuturraa guututti waan ummata keenya keessaan jiran takka takkatti ragaa qabatamaadha wajjin akkaataa itti halkan deemanii ummata saamaa turan kana hunda OBN irra dhiyeessan san jechuu guyyaa kaleessaa mucaan kun hidhamee jiraa jan wanni garuu asirratti hubatamuu qabu waan bareedadha hidhamuunsaa hattuun ummata darartu hidhamuu qabdi ammoo garuu ilmaanirraa maa eegaltanii gaafii nutti gaafilleen gaafatamuu taanan fakkeenyaaf ammaan tana yoo ka dhugaa dubbanu taate bulchiinsi aanaa gooroo guutuudhaa kan OBN caayaa irratti dhiyaatuudhaan gocha isaa fudhachuu didanii OBN haala saniin saaxile sun jecha hidhamanii jiranii jen guyyaa kaleessaa bulchiinsa haqaa taate PP'n dhugumatti hoggansi akka bulchiinsa gooroo guutuu kanatti sagantaa caayaa san irratti hirmaatan baay'eedha. Baay'ee isaanii garuu ragaan isaan dhiyeeffatanii fi kan OBN dhiyeesse akkuma kan hoggansa gooroo guutuu kanatti saaxilee uummanni ajab jeelaalaa ture hedduudha. Meeqa isaaniitu mee seera jala oolfamee jirame gaafidha. Moo inni gooroo guutuudhaa kun waan ijoo miidiyaa ta'eef yeroo fiitan. Manifestoon paartii isaanii nama kijibuuf
nama hatuuf nama gara jabinaan nama ajjeesuuf hoggansuma isaanii gurguddaa kana yoo kan laaltan taate hundi isaanii warra hatu warra kijibu warra ummata kana dhiiga boocisu warra naasuu takka nama hin qabne warra gartee ummata kana zallamu rashanu warra gartee haaduu gaaddisa irra dhaabaa fi warra jiru jechuudha. Manifestoon isaanii seerrumti paartii isaaniitu akkasi cakkaanyummaa keessa jechuudha. Kana ta'uu wanni isin hubattaniin waggoottan jaan dabran kana namni toorcherte Itoophiyaa keessatti hin jiru jee bulchaan keessan torbaan lama moo sadii dura dubbate. Torbaanuma lama dura bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad jechuudha. Bulchummaan guddaan nugustichi. Kana jechuun maal agarsiisa? Manifestoon isaanii nama jeesuun, nama dararuun, nama boocisuun, nama buqqaasuun, mana namaa gubuun, qabeenya namaa saamuun, shan iyyaanii maqaa nama balleessanii gabbaasanii nama jeesuun, akka fedhanitti nama rashanuun, kijibuun manifestoo isaaniiti jechuudha. Amma gurbaa kana hidhuun gaa manifestoo isaanii sanirraa faallaa dhaabbatanii jechuudha. Siigaltee ammaan tan. Hayyee kun waan bareedadha gurbaa hiitan. Garuu gaa erga wanti hoggansi kun hojjete badii tahee namichi kun kan hidhamu taate pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee warra halkanitti TP miliyoona 2 shamarraniif murusan warra halkan tokkotti TP miliyoona 2 shamarraniif murusan irratti seerri dhiyaatudha qabaga. Jara sanillee hidhamuudha qabangaa. Jara sanillee caayaan dhaqee intervuu godhee dhiyeessuudha qabaga. Gochaan ajjeechaa abbootii gadaa karrayyuu nama 20 ol bakka takkatti duguugan sun ragaan isaanii kan agarsiisu deemee Shimallis Abdiisaa fa'aa biraa mana mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fa'aa biraa akka gabbaatu dubbiin irra gahame jecha. Wanni sun Abiyyi fa'aa hunda bira dhaqaamte jecha. Namni waan seeraa dubbate akka ittiin hin jirtu jecha. Haqni abbootii gadaa taphaa akka ittiin hin jirtu jecha. Mee yoo dhuguma gartee gaa manifestoo isaanii ta'uu baatte ajjeechaan, saamichi, gidiraan, ummata buqqisuun, mana namaa gubuun manifestoo paartii Biltsiginnaa yoo ta'uu baatte seera isaanii yoo ta'uu baatte dhugumatti paartiin badhaayina ofiin jettuun ummataaf hojjettu taate Shimallis Abdiisaa fa'aa seeratti dhiyeessanii nama agarsiisaniiga. Mee yoo dhuguma kan gartee badhaadhinni mirga ummataatiif dubbate obbo Shimallisii fi jaleewwan isaa kanneen halkanii fi guyyaa harmee Oromoo boochisaa quncisaa itti taphataa jiran kana seera jala haa oolchu gaaboo ni ilaalame. Hubaddaa hanni saamichi gara jabinni ummata keenya irratti raawwatamaa jiru aja hoggansa ol aanoo federaalaa hanga naannootiin hoggantoota jalaatti gadi raabsamudha. Ajajni kun kan kennamu gubbaa irraa Shimallis faatu jara kanaaf gadoo kanna wanni hubatamuu qabu asirratti ajaja gartee jara hoggansa xiqqaa gadii kanaaf kan gaddabarsu warra mootummaa olaanoo irraa Abiyyi irraa Shimallis irraa immoo hoggansa jalaatti jecha. Akkasitti tartiibaan gad dhufe jecha. Jidduu tana hedduun jiraatullee warri isaan irra gurguddaa amma hoggansana aanaatii kun ka godinaatu jira ka gartee naannootu jira kutaa akkasi gartee akkasi tartiibaan jira hoggantoota kana bira dabree kana bira gaa akkaataa itti leenjii gubbarraa kannaafii turan jechuudha obbo Shimallis faan leenjii akkamitti leenjisaa turan akkamitti akka ummata boochisuu qaban gama miidiyaatiin nama tokko barbaadanii gartee hunu Jowaar Maammaduu suuraa maxxansee jira suuraa akkaataa itti gartee isaan hoggansi paartii badhaadhinaa kun fakkeessee amma gurbaan kun miskiinuma gartee ummataaf dararamaa ture naasuu ummataaf qabu halkanii guyyaa ummataa wajji deemuun fakkaatu footoo sana gubbatti footoo Jowaar Maammaduu maxxanse sana gubbatti badhaafamuu qabaa hojii bar Jowaar Maammaduu badhaafamuudha qabaa hojii ummata dararaa suuraa takkaa fi lama ka'anii fakkeessuudhaaf haala saniin suuraa tottolchanii ol baasuun maal faayidaa qabaadha gaafin. Egaa ummata haala kanaan boochisaa ummata haala kanaan iyyisiisaa halkanii guyyaa akkana dararaa suuraa takkaa fi lama kaasanii ol baasuun bu'aan isaa maalii tan jettudha jechuudha. Waan tanaaf Jawaarilleen suuraa tan akkasitti maxxansee jechuudha. Seeruma isaaniiti nama boochisuun seeruma isaaniiti gubbarra ajaja gad dabarsanii uummata kana darabsiisuun. Mucaan kuni xiqqoo wanni ammaan tana itti gam tokko laalamaa fi jiru mucaa ammaan tana hoggansa aanaa gooroo guuturaa kana soba humnaa ol sobeen guyyaa adii dhaabbateet tooftaa gartaa isaan akkaataa hin fakkaannetti akka isinirratti hin beekamnetti godhaa innaan irni keessachi baaseeti hedduu sobee Shimallis Abdiisaa hunda dhamaase makiinaa takka harkaa fudhate badhaafame suuraa Jowaar Maammaduu maxxanse sana keessatti ni agartan makiinaa takka badhaafame
siboo inumaa kun wama gaarii godhattee yookaan hedduu eegaa maaliif innaan akkaataan nuti godhaa jirru akkana ummata dura taa'ee bara OBN gubbatti nutti himee bara wanni nuti godhaa jirru gubbarraa kaanee hanga jalatti tana odoo gurbaan ragaa wajjin fideetti agartu lakki eegaa bara kun amma akkana maame naame taa'eetti takka takkaan ummata kanaaf ifa godhe jechuudha paartiin isaanii maal akka taate OBN gubbatti takka takkaan ummata Oromootiif ifa godhe jechuudha warra isiniif hin galin warra hanga ammaan kanaa dubbii kana hin hubatin hubadhaa jechuudha nuti maal akka taa'e nu hubadhaa jechuudha nuti warra akkanaati nuti warra cakkaanyi kanaati warra gartee akkana cakkanee gabbee miidiyaa gubbatti isinitti jibu akkanatti akka ammaatti ragaa nutti fidde kanatti akka ati amma ragaa nutti fidde kanatti ragaan qabatamaan ummanni keenya keessa jiru odoo akkanatti jiru nuti ammoo warra akkanatti ummataaf gartee wanni kun sirriidhaa miti lakki wanni jaametun akkanaa miti maarree jennee akkanatti warra ummata sobaa jiru jechuudha ummataaf ifa godhe jechuudha ifoomse jechuudha waan paartiin isaanii taate haala saniin guyyaa kaleessaa hiinee jirre jedhanii abeet paartiin teessantu yoo magartee ummataaf yaadu eegalte katti yoo ummataaf dhimmamu eegalte katti yoo ummataaf dhimmamu eegaltu taate gaaboo guddarraa gadinee eegaltanii shimallisirraa gadinee eegaltanii warra halkanitti TP miliyoona 2 shamarraniif kannee eessaa maallaqa akka fidee ummata dafqa ummata saame TP miliyoona 2 shamarraniif murusanirraa maaliif isaanirraa hin eegalin caayaan illeen hoggansuma shimallis faan itti gad erganii deemaati warra akkas akka isan gartee makiinaan harka lafa galaatiin kanneen san deemaarraa naafuudhaa jettanii isinitti gad OBN mala godhee gad erge shimallis gad erge san faa deemtanii interview maaliif gootan rakkoon gurguddoon bakka jirtu bakki akkanatti dararamaa hin jirre Oromiyaa kutaa hunda keessa hin jirtu jechuudha ilmi namaa haala kanaan gidirfamaa haala kanaan rakkachaa jira biyya teenya keessatti sagantaa OBN caayaa san yoo agartan taate waan isaan ummata godhan egaa diraamaa ofumaaf of gilaa saaxilaa deemuu jirti piippiin akka waan ummataaf quuqamtuuf fakkeessuudhaaf ofumaaf diraamaa waan ofii hojjetaa jirtu waan ummata keenya irratti hojjetaa jirtu rabbiin hoggaa haqa baasu isaanuma keessa haqa baasaa jira isaanuma keessa nuti gartee hoggansa ummataaf dhimmamu nuti sagantaan caayaadhaatu eegee galtee bubbultee hoggansi akkanatti ummata dararaa jiru ka ummataaf hin hojjenne ka ummata seera maleedhan nagee maleedhan waraqaadhaan malee seer tokko malee dhaqee ummata gibira jee takkaa'uu gartee maarree gargaarsaati jee maqaa kanaan ummata keenya dararsaa jiru hiraarsaa jiru waa tokkoo fi lamaa miti namni tokko hangammaan kana warri sagantaa sana irra dhiyaate seeratti ka dhiyaate jaame hin agarre garuu gurbaa gooroo guutuudhaa kana seeratti dhiyeessan maaliif sagantaan isaa kan ijoo arfaanuu irraa dubbatanii takka malee ijoo miidiyoota yaateeti hedduu dubbatamte dubbiin isaa tuni paartiin teenya paartii ummataa hojjetu minaamin fakkeessuudhaaf sii galee ol darboo qayyinurraa baleessa kiyya fakkeessuun eessatti isin baa kana booda fakkeessuun isin hin baaftu yeen guddarraa eegalaa jedhanii kun badhaafamuu qabaa shimallis bar waan san badhaasan bar wama sirrii kenneefi maaliif akkaataa godhaa turan saniin shimee shawwadee badhaafame huni irra dabalee jecha humnaa ol irra dabalee shimee shawwadee nama badhaafame akkamitti badhaasa irraa fudhachuudhaaf jecha warra OBN itti ergitee gurbaa qaaneessa jeeni barra gurbaan badhaafamuu malee hojii kun kijibaan hannaan waan ajaja itti kenname namnummaan sirnaan hojjetee hojii namnummaan sirnaan hojii hojjetee hojii teessan waan isin itti jirtan gurbaa kana gaa'e egaa akkamitti gurbaa kana gartee hiitanii badhaafamuu qaba malee kun dhabuun qabu waan jiru yaada kaatee ture ijoorma maqaleessa waan akkasiiti jechuudha piippiin kan isin itti jirtu waan akkanaati yoo ka dhuguma ummataaf dhimmaman taate ka irraa eegalamuu qabu eenyurraa ni beektaa wanni paartii badhaayinaa of hin jettun paartiin badhaayina of hin jettu ka dhugaan eegaluu qabdu eenyurraa shimallis eenyutu ergata abiyyi irraa eegalamaa jechuudha eenyu seera kana baasa seera ummatatti kijibaa asiin akkana godha asiin ummata saamaa asiin akkana godha asiin akkana abiyyi irraa eegalamaa jechuudha guddaan isaanii abbichuudha tokkoon isaanii namnumti aangoo paartii badhaayinaa kan harkaa qaban warri jajjabaa jaaman tokko nagaa qabuun jiru hundi isaanii warra bakka adda addaatti tana dura gaafa wayyaanee illee ummata dararaa ture ummata saamaa ture ummata cinqaa ture qeerroo dhiiga boochisaa ture halkanii guyyaa deemee haadholii teenya boochisaa ture jechuudha wayyaaneedha wajjin waraanaaf ergamee jechuudha warra santu aangoo irra jiraa jechuudha bakka hedduutti yoo ka dhuguma ummataaf yaannaa jettee ka yaaddu taate piippiin hoggansa isaanii guddarraa eegaltee abbichuurraa eegaltee seera jala oolchuu qabdi.